qofaa miti gamniitu biyya qofaa miti gamniitu sirnicha diigaa deemtaa jechuudha. Sirna silaasii utubee siin deemaa jiru san diigaa deemtaa jechuudha. Namoonni sirnicha keessa jiran public sector keessa jiru. Public sector keessatti ifatti hanna gaafa hayyamtu privatized goota jechuudha. The state has been privatized. Wanni abiy godhe amma duuba waggaa deebi'ee ati waggaa buna fakkaata. He privatized the state. Gaafa namoonni ifii dalagadhaati waggaa shan bulchitee yoo mana bitatin yoo konkolaataa bitatin gaafa jettuuni bulchaa aanaa bulchaa magaalaa kan taatu tajaajila uummataatiif osoo hin taane dantaa dhuunfaatiif primarily dantaa dhuunfaa keetiif gaafa jettee you are actually privatizing the state. You are privatizing administration. Privatizing administration rakkoo hamaa qaba beeki. Garaagarummaan private sector takkaahu kubbaaniyyaa dhuunfaatii fi mootummaadha. Namni mootummaa keessa jiru ka ittiin kaka'u tajaajila uummataa kennuun, tajaajila bulchiinsaa kennuun, tajaajila paartii isaatii kennuun mootiiviin isaan deemu jechuudha. Namoonni kubbaaniyyaa keessa jiru immoo dantaan isaa ka duraa dantaa dhuunfaati jechuudha. Private interest, private desire. Amma laayinii san wal keessa makeet amma nan qaba nan to'adha soo jee hin danda'u amma. Maaliif namoonni kun caasaa jaarratanii jiru. Caasaa dantaa dhuunfaa ittiin deemsifamu jaaramee jira. By the way, almost officially godhaa jiru. Amma dokumentii tokko reefu ilaalaan ture. Qabeenya magaalaa Adaamaa jiru. Buufata konkolaataa tokko eebbifamnee jee kalee maxxansinaani. Namoonni maal naan jedhan buufanni konkolaataa sun bar kubbaaniyyaa dhuunfaa Adaamaa Investment Group jedhamuuf kenname. Kanaaf maal jenna gara dhuunfaatti naannee suuqitti jijjiirameedha. Paarkii dabalatee jechuudha. So amma nan to'adha deebiin sirreessa odoo kan jiru taates rakkoo guddaadha ta'a. Even imaammata warri IMF amma kennu jiru oolchu kana yaalan kanallee hojiitti baay'ee isa rakkisa. Osoo sammuunsaa fi qalbiinsaa sirrooftee biyya kanan karatti deebisa. Sirna kanan sirreessa kan jiru taateewu caasan isa biraa kaasee hamma gadiitti jiru dantaa paartiif dantaa mootummaa osoo hin taane dantaa matayyaa gaggeessa waan jiruuf deebiin sirreessuun baay'ee ulfaata. Waa'ee kanaagaa waan fakkeenya baay'eetu jira tuukaafdee waan dhumuyyuu miti. Kanaafani aniyyuu tarii imaammatuma hin barreeffamnedha jettee amantaa kanaafan siin jedhe tooftaa bulchiinsaati waan jetteef amma sanumaan bira dabarra. Dubbii lafaatti deemname waa'ee lafaa ilaalchisee dhiyeenya kana seera tumanii jiru. Seerri isaan tumanii namoota biyya alaa dhufanii akka isaan lafa biyya sanaa argatan kan eeyyamudha. Qabeenya akka isaan horatan kan eeyyamudha. Dubbiin lafaagaa akkuma atuu beektu seenaa biyya sanaa keessattis dinagdee har'a jiru keessattis waa'een lafaa waan qoosaa miti. Akka qoosaattis mirgi amma abbaa qabiyyummaa jiru kun keessumatti lafa baadiyyaa ilaalchisee wanta qoosaatti argame miti. Warraaqsi bara 1974 lafa abbaa qotee bulaa abbaa lafaa godhee jira. Amma gaafa karaa adeemnee dhufne kana ilaaltee seera amma tumame kana gaafa ilaaltu. Keessumattuu saboota kanaan dura cunqurfamaa turan waliin dhimma isaanii gaafa ilaaltu. Waa'een qabeenya lafaa si yaaddessa? Akkuma isin jedhan ammas beektu wanni amma lafarratti godhan kunis wallaala. Seenaa irraanfachuurraayi. Gahee lafti dinagdee biyya tokkoo keessatti social and political economy biyya tokkoo keessatti qabu sirriitti hubachuu dhabuurraayi. Waan akkana kana yaaduu dura Abiy namoonni waan kana sirriitti beekan umrii isaanii guutuu irratti hojjetan warri akka Zagayyee Asfaaw, warri akka Sharraa Jamoo, warri akka Leencoo Lataa achi jiru bara. Kabiraadhis Girmaa Birruu isa bira jirullee gaafachuu danda'a ture. Cornerstone dinagdeef siyaasa biyya saniitiif utubaan guddaan dhimma lafaati. Siyaasa biyya sanii waggoo 50-60 dabre kanaaf jijjiirama dhufeefis wal faallisa dhufeefis isa kana jechuudha. Siyaasa lammaffaa guddina dinagdee biyya sanii irratti even guddina dinagdee biyyoota biraa carefully yoo qoratte lafti jiddu galeessa. Biyyoonni amma yeroo baay'ee faarfaman kan yeroo gabaabaa keessa guddatan jennee ilaallu biyyoonni Eeshiyaa baha. Hojiin dura isaan godhan imaammata lafaa irratti tokkoffaa uummanni abbaa lafaa akka ta'u lafa san irratti humni oomishuu isaanii yeroo yeroon akka guddatu gochuudha. Biyyi qonna isii hin guddisuu hin dandeenye biyyi
lafa isii guddisuu hin dandeenye. Biitti lafa sanirratti uummanni sun abbummaan isaa mirkanaa'ee akka guddatu laal. Abbummaa waggaa jennu qonnaan bulaa irraa kaaftee nama kaan osoo hin ta'in qonnaan bulaa sun lafa qabu sanirratti humni oomishuusaa akka dabalu gochuu irratti hundaa'eeti biyyi tokko kan guddatu. Haalli amma isaan ittiin deemaa jiran tokko wallaalummaa irraa ka'a. Lammaffaa humnoota amma wajjin taphataa jiran kana sirriitti waan galeef natti fakkaatu. Humnoota baha jiddu galeessaattis taate humnoota gama lixaa keessattuu humnoota baha jiddu galeessaa kana osoo hin beekin idaaf xaxaa isaan dhiisi mootummaan kana booda dhufuus keessaa bahuu hin dandeenye keessa galchanii jiran. Yoo yaadatte bara 2019 na fakkaata. Walgahii ECAtti Oromoota walitti qabe irratti waan tokko hime $7 biliyoona naa kennan jechaa ture. Waan san nuti yeroo himu gaafanne maaliif sii kennan $7 biliyoona? Yaada madammar waan jaalataniif no. Maali dantaan primary interest warri lixaa Itoophiyaa irraa qabu maali? Dantaan warri bahaa Chaayinaan Itoophiyaa irraa qabdu maali? Dantaan warri baha jiddu galeessaa Itoophiyaa irraa qabu maali? Achirraa kaata waggaa xiqqoo. Biyyattii lola keessa seensee lola sanitti aangoo isaa baraarsuudhaaf jecha idaa hama waliigaltee hamaa keessa seenee jira. Waliigaltee hamaa kanaan idaa sana ofirraa kafaluu waan hin dandeenyeef he is actually mortgaging the country. Biyyattii wanti biyyattiin sun qabdu maaliin? Yoo dhugaa fuulduraa dubbanne biyyi sun industirii nama waan guddatte hin qabdu. Maallaqni kaashii hin qabdus kan jirus maallaqaan dhumeera. Albuunnis guddaa miti akka isaan jedhan kana miti. Kan hagammaa bayaa jiru jechuudha. Qabeenyi biyya sanii waan lafarra jiruu fi waan lafa keessa jirudha. Biyya isii bishaansii fi waan biyyeef bishaan kana jala jiru jechuudha. Wanni amma godhamaa jiru fafakkeessanii lafa magaalaa piraayivetaayis goona jechuudhaan gara idaa seenan san lafa fi biyya dabarsanii kennaati kan jiranii gara fuulduraa ammatti waa hedduu jechuun barbaannu gara fuulduraa ragaan hedduu waan ba'uuf an akka ilaalaa jirutti wantoota hojjetaman kan hoggaa laaltu. Fakkeenyaaf naannoo Bishooftuutti eerpoortii guddaa tokko ijaaraa jiran. Qabeenyummaan eerpoortii sanii eenyuti? Akka dur ka Ethiopian Airlinesiti. La Bosona Baalee. Bosona Baalee nama uummata irraa kaasaa jiran akkuma beektu. Diteelii hedduu keessa hin danda'ama. Wallaalummaa fi dhuftuulummaadhaan dongoroota hamaa biyyattii san uummata keenyas idaa hamaa keessa galche boondeejii hamaa boondee jedhamuun afaan Oromootiin waan jedhamu xaxama biyyaa fi uummannis qabeenya biyyaa fi humnoota alaa akka taatu godhamaa jira jechuudha. Hayyee Jawaar, egaa rakkoon diinagdee ammaa kun baay'ee bal'aa fi gadi fagaataa ta'uu isaarraan kan ka'e biyyi rakkina hamaatti galtee jirti akka irraa dubbataa jirru kana. Garuu rakkinni akkasii yeroo dheeraadhaaf turuu hin danda'u. Baay'ee rakkina dhalaa deema waan ta'eef rakkinni dhalate tokko rakkina dhalaa deema. Keessumattuu sadarkaa itti namni waa nyaatee bulu yaadda'u irra erga ga'ameeti yeroo dheeraadhaaf turuu hin danda'u. Amma egaa rakkoon diinagdee kun naannoo tokko duwwaa miti. Oromiyaa duwwaa miti. Iddoo biraadhaas akkuma kana wanti tammaasuuftu kun naannolee hunda keessa waan jirudha. Kanaaf amma gaafa teessee ilaaltu rakkoo diinagdee kana mufannaa uummataa kana gara tarkaanfii siyaasaa walootti yookaan waan uummanni mufatee godhu tokko yookaan humnoonni siyaasaa mufatanii tarkaanfii mootummaa ofirraa darbachuutti adeemanitti deemuudhaaf gara sanatti ce'uudhaaf humna qabaachuuf dhabuu isaa irratti hubannaan kee maayinni? Akkuma bakkoota adda addaatti jetti waggoota 50-60 as yeroo jalqabaatiif dhimmi diinagdee ajandaa siyaasaa biyyattii adda duree ta'ee as ba'ee jira. Bara erga Haayile Sillaaseen fonqolfamee kaasee dhimmi diinagdee gara duubatti deemamee dhimmoota sabummaa fi dhimmoota waan biraatti wal qabatatu as ba'e. Gaafiin lafaa erga deebi'ee booda gaafiin diinagdee ajandaa adda duree ta'ee hin beeku. Amma gaafiin diinagdee ajandaa adda duree ta'ee jira. Maaliif ta'e? Akkuma reefu jee siyaasni akka malee bacancaruurraa kan ka'e nageenya booresse. Nageenya qofa osoo hin ta'in kappaasitii biyyaa state kappaasitiin biyyi sun
nageenya to'achuu, diinagdee to'achuu, hawaasa to'achuudhaaf qabdu shirinkii godhe. Akka malee shirinkii godhe. Bar sirnoota amma duraa yoo ilaalte, sirnoota dargis yoo ilaalte, sirnoota warra Ihaadeegis yoo ilaalte, sirnoota abbaa irreetii rakkoolee baay'ee qabu. Sirnoota loogiin keessa jiru, gitamittoota gaafiin qabu. State capacity garuu biyyattiin daangaa hanga daangaatti sirni jiru daangaa hanga daangaatti namoota hidhuu, namoota sirreessuu, gargaarsa qoodu, qaxaa'oo qoodu, walgahii baasuu, bittimsuu danda'a. State capacity sanii ability to collect tax collect gochuu danda'uu isaa daangaa biyyattii hundatti to'annaa olaantummaa waraanaa qabaachuu danda'uu isaa kun hundi qabu ture jechuudha sun. Amma sirni kun waraana odoo humna hin qabaatin waraanatti seene sun humna daranuu warra kaan irraa dhaale daran jala laamsheesse kun immoo diinagdee laamsheesse jechuudha. Kanaaf amma diinagdeen ajandaa guddaa ta'e as bahee jira. Kan ajandaa kanatti fufsiisuu danda'u immoo wallaalummaaf of tuulammaa biyyiif ijoollee naannoo isaa jirtu. Gaafii siyaasaa yoo ta'e, amma gaafii afaanii, gaafii sabootaa yoo ta'e, waliin dhooftee walitti bu'iinsa sabootaa uumtee yookiin immoo sossobdee bira darbuu dandeessa. Gaafii diinagdee keessattuu gaafii diinagdee maxayyaa household consumption sadarkaa namoonni sadarkaa maatiitti daara bahuu yoo dadhaban taate, kiraa kafaluu yoo danda'an taate, basic needs warra waan jennuun kana. Wantoota akka bishaanii, wantoota akka nyaataa, wantoota akka manaaf uffataa kana kafaluu hin dandeenye. Maaliif diinagdeen akka malee waan laamsha'eef, dandeettiin birrii kafaluuf qabus akka malee waan laamsha'eef, mindaan immoo sanii walqixa guddataa waan hin jirreef, maatiin baadiyyaatti kaabaa kibbatti saba odoo addaan hin baasin, baddala odoo gad hin baasin, magaalaaf baadiyyaa osoo addaan hin baasin rakkoo hamaa keessa jira. Ittaan akkuma beektu, meebii ati gara baddaatti dhufte naannoon dhufe sanamma naannoon irraa dhufe yeroo baay'ee hongeen ni dhufa. Namni gargaaramaa ni beelaa, gara baddaatti baqataa, gara gammoojjiitti baqataa ni jiraata. Namni jiddu galeessa biyyattii jiruu fi lafa baddaarra jiru keessattuu immoo kan magaalarra jiru hiyyummaa haa qabaatu malee nyaatee buluu dadhabeen beeku biyya sanatti. Seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif tokko uummanni magaalaatii fi lafa baddaarra jiru nyaatee buluu dadhabaa jiru. Lammaffaa middle class kan jennuun xiqqoo keessattuu warri amma mindaan jiraatu kun dur hin beektaa baadiyyaadhaa dhaqnee magaalaa xiqqoo keessatti barsiisaa bira, haakima tokko bira, hojjetaa qonnaa tokko bira qubannee jiraanna. Maatiyyuu irraa gargaaramaa jechuudha. Huccuu wayyaa kan uffatu, nyaata wayyaa kan jiraatu Itoophiyaa middle class kan jennuun warra xiqqoo mindaa qaqqabuu fi daldalaa kana, daldalaa xiqqaa kana. Amma barsiisaan haakimni hojjetaa mootummaa walii galatti sadarkaa nyaata dhabuu keessa jira jechuudha. Badawee hojjettoonni baankii, hojjettoonni barsiisotaa dur hin beekta Finfinnee keessatti nyaata hoteelatti namarraa hafe hambaa kana warra karaarra bulu kanatu dhaqee fudhata. Dubbachuun nama kaanis irra lammiin biyya sanii hospitaala keessa hojjetu, baankii keessa hojjetu, mana barnootaa keessa hojjetu. Dur middle class akka isaa ta'uu nuti dharraanu sun hawwinu sun hambaa hoteelota irraa bitateet qabatee galaa jechuudha. Sadarkaa kanatti jireenya hammaati. Uummata kana walitti qabanii obsi jechuun sila hin danda'amaa bara. Rakkoo qabna furuudhaaf tattaafataa jirra. Obsi jechuun hin danda'amu. Isaan maal jedhaniin lakki rakkoon qabdu. Biyyi kun akka ajaa'ibaatti guddataa jira. Hin agartuu koriidarii akkatti ifi akkatti magaalaa bareechine akkatti daandii bareechine nama garaa keessa nyaata hin qabne mee daa'imman ijoollee qabda ijoollee teeka odoosii waan nyaatiin fuula sii dhadhaa dibdee hin agartuu babbareeddee jirta daawwitii keessatti filaal yoo jetteen garaan hin dhiisu. Kanaaf gochuma isaaniitiin gocha wallaalummaa fi of tuulummaatiin kan ka'e diinagdee kuffisanii diinagdee kana immoo deebisanii suphuudhaaf uummanni immoo yeroo akka isaaniif hin kennineef uummata kana sossobachuu uummata kana akka isaan hubatu akka isaanii nahu gochuurra barsiisaa haakima hojjetaa ogeessa garaagaraa walitti qabanii arrabsaa itti duulaa turanii jechuudha. Kuni diinagdeen ajandaa tokko qofa osoo hin ta'in diinagdeen dhimma sirnicha qabatee kufu akka ta'u karaa saaqee jira.
gara sanatti deemuun isaa irratti hubannaan kee maal? Hammam humna qaba wanti sun jettee yaadda? Gara sanatti deemee namicha kana achii dhiibuudhaaf. Humna gahaa qaba. Gara sumatti deemaa jira. Rakkoon gaafiin guddaan jiru. Warraaqsa hoggaa jennu akka rooba gannaati. Roobni gannaa yoo roobe lolaan akka dhufu beekamaadha. Lafa dirsaan gaafa dhufe lolaa hin uuma. Lolaan sun booyin takka bo'oon tolfamee fi akkaataa maasii balleessuu hin dandeenyeen maasii akka hin balleessine maasii irraa qabanii akka boru gaafa boonni dhufeef yookiin immoo gaafa ganni dabreef ooyiruu fi loon baasuuf fayyadutti gara kuuriitti takkaahu gara naannigaatitti galchuudhaaf booyii itti baasuu yoo ka dandeessu taate faayidaa qabaata. Yookaan garuu dirsaan sun waan hin oolle kun abbaan fedhe waan fedhe godhe diinagdeen kun sirna kana nyaachuun isaa waan hin oolle kun. It's coming. Maaliifi wanni godhaa jira siyaasnii fi nageenyii fi diinagdeen wal hammeessaa deemaa waan jiruuf at some point sirnicha irra dhangala'a gaafiin qabu kun dhufaa jira nama Finfinnee dhaqee nama biyya san dhaqee deebi'ee sirriitti gaafadhu you can feel it regularly survey godhaa jira nutis eyewitness testimony namoota achi jiranis namoota sirnichi warri sirna san keessa jiru ministeeronni daayirektaroonni sirna san keessa jiran sirriitti hubataa jiru kun dhufaa jira gaafiin jiru gaafa dirsaan kun dhoo'ee sirnicha osoo hin ta'in maasiis balleessuu waan danda'uuf dursanii booyii san qopheessanii maasii osoo hin balleessin gara naannigaatti takkaahu gara kuuriitti akka seen gochuudha gaafii nama barbaachisu. Baay'ee gaarii. Mee gabaabinaan Jawaar hariiroo siyaasaa fi rakkoo waraanaa biyya sana keessa jiru gabaabsinee haasofnu muuziqaa coobsaa booddee. Hayyee daawwattoota keenyaa waan nu daawwachaa jirtaniif baay'ee isin galateeffannaa mariin keenya akkuma itti fufetti jira. Mee Jawaar akkuma dursee sila kaasee siyaasaa fi waraana gidduu hariiroon jiru amma ittumaa jabaataa waan dhufe fakkaata. Mee haala amma jiru keessatti waraana war fi siyaasa gidduu hariiroon jiru maaloodha amma? Akkuma reefsu hin jedhe keessattuu biyya sirna dimokiraasii tasgabba'aan uumin keessatti biyya adeemsarra biyyi tokko dura ni uumamti. Teeritorii uummatti san booda sirna ijaarrachaa deemti san booda sirna dimokiraasiitti ceeti. Biyya gara sirna dimokiraasiitti ceeteen tasgabbaa'in keessatti biyya diinagdeen isii hin cimin keessatti nageenyi biyyaa kallattiidhaan haala siyaasaa biyyattii irratti hundaa'e jechuudha. Siyaasaan biyyattii yoo kan tasgabbaa'u taate, siyaasaan biyyattii kallattii yoo kan qabaatu taate, diinagdeen guddachaa deema. Yoo siyaasaan kan babbadu taate, nageenya jeeqaa, nageenya hoggaa jeeqe immoo diinagdee sakaalaa deema jechuudha. Kan hoggaa jennu siyaasaan bifa lamaan tasgabbeessuu dandeessu. Tokko sirna abbaa irree cimaa ijaartee nageenya tasgabbeessitee nama hundaaf jalatti cafaqxee deemuu kan dandeessu taate developmental authoritarian state kan jennuun kana diinagdee guddisuu dandeessa ta'a. Sustainable miti jechuun itti fufiinsa hin qabaatu malee akka amma bara mallas ta'etti akka amma Ruwaandatti ta'aa jirutti akka biyyoota adda addaa keessatti ta'etti sirna abbaa irree hidda cimaa qabu humna cimaa qabu kan siyaasa biyyattii guutuutu to'ate nageenya biyyattii to'ate yoo qabaatte imaama diinagdee gaarii yoo qabaatte diinagdee guddisuu dandeessa. Rakkoon isaa maali? Siyaasnii fi diinagdee walqixa guddachaa waan hin deemneef gaafa
sirni abbaa irree sun aangoo gadi lakkisu diinagdee wajjin daakama. Kana biyyoota hedduutti agarree Afrikaa keessatti biyyoota akka Cote d'Ivoire kana gara Laatin Ameerikaatti biyyoota hedduu agarre ka saffisaan guddatanii waggaa 30 waggaa 40 sirna abbaa irree jala diinagdeen isaanii guddate sanboota gara sirna abbaa irree sun kufu diinagdeen isaanii wajjin kufe. Karaan lammataa sirna dimookiraasii uumtee eliitii biyyattii qaroowwan biyyattii qaamolee hawaasa biyyattii garaagaraa jidduutti wal hubannaa uumtee sirna dimookiraasii jaartee diinagdeen biyyattii fi aangoon biyyattii akkaataa itti walii hiramu irratti walii galtee uumtee yoo kadeemu taate sun immoo irra wayyaadhaa guddina diinagdee yeroo dheeraa fiduu dandeessa jechuudha. Amma abiyya Itoophiyaan lachuu dhabde. Sirna abbaa irree humna cimaa qabu ka biyyattii amma daangaa to'atu siyaasaa biyyattii gara dimookiraasii ceesisuu baatu olaantummaa paartii tokkoo garee tokkootiin mirkaneessuu hin dandeenye. Wal waraansa keessa seenee jechuudha. Yaaliin silaa biyyattii gara dimookiraasiitti ce'uu qabdu gara sirna abbaa irratti duuba deebifna yaani riivarsii keessa galchan sun biyyattii gara qileetti oofee lola dhalchee jechuudha. Lolli kun immoo maal uume kufaatii diinagdee uume. Kanaaf hariiroon siyaasaa fi diinagdee jidduu jiru incredibly cimaa keessattuu biyya sabaaf sablammootaa keessatti biyyoota sabaaf sablammootaa hin taane keessattuu jaarraa dadammaqiinsi sabummaa guddaan taane keessatti biyya marsaaleen hawaasaa hin cimin keessatti probably bara 1980 duratti sirna abbaa irree cimaa uumtee diinagdee guddisuu dandeessa. Yeroo ammaatti biyya sabboonummaan saboota hedduu cime keessatti biyya uummanni hedduu dammaqe keessatti biyya diinagdeen laaffate keessatti sirna abbaa irree jaaruudha yaaluun kallattiidhaan lolatti seensa jechuudha. Nu biratti miti kan biyya hedduutti waan agarre biyya keenyas akka wanti nama gaddisiisu rakkoo kana keessa seente waamma lola keessa hin baane biyyi lolaa bu'ata lamaa jirti. Waa lamatti eebar diinagdee biyya sanii irratti sababa lolaatiin gootaraan biyyattii ammallee dhimmisaa jira jigaa jira keessa. Gootaraa keessa callaa aga jirtu fuudhanii bilijilichi irratti baasaa jiran. Callaa gaafte immoo amma warra IMF'if kennaa jiran jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaa keessa jira biyyi. Ayyee ani illee akka yaada irratti naa kennitu kan hin barbaade waa'ee waraanaaf siyaasaati. Amma waraanatu jira miti. Oromiyaa keessa waraanatu jira. Amaara keessa waraanatu jira. Tigraay amma muddama cimaa keessas galee jira. Siyaasni akka ilaalamutti silaati siyaasni of danda'ee afaan qawwee malee silaa hin deema jedhamee abdatame sun waan ta'e hin fakkaatu. Har'a siyaasa jechuun karaa warra aangoo qabuutiinis karaa warra mormuutiinis gara qawweetti waan qulqullaa'ee fakkaata. Sanarratti akka yaada naa kennituuf ture itti gaaffii itti aanuun si gaafadhaa. Achumaan yaada keetti dabaluu dandeessa. Amma Abiy egaa rakkina amma kana inni dhufee uume kun karaa Oromiyaatiin dhufe. Oromiyaa keessaan dhufe paartii PTO jedhamu kan Yaadegiin keessa jiru keessaan hulluuqee dhufe. Yeroo dhufu deeggarsanni qabaataa ture. Iyyaadatta atis deeggaraa turteetta. Booddee garuu adeemsa keessa rakkoon dhalachaa dhufe kuni keessumatti erga Hacaaluun ajjeefame booddee mormiin jiru baay'ee jabaachaa dhufeera. Rakkinni Oromiyaa keessa jiru ittumaa daran hammaataa dachaa ta'aa akka dhufe atis waan argitudha. Siin iddoo kam ga'eetii tarsiimoo si jijjiirsise yookaan immoo akkaataa itti atti sirnicha ilaaltu eessa ga'eetu si jalaa jijjiirame Jawaar? Gaafii duraa irratti gaafii nu banne jechuudha. Gaafii waraanaa fi siyaasaa. Siyaasaan babbannaan waraana seensisa. Keessattuu biyya sabaaf sablammootaa keessatti biyya sirni laaffate keessatti dubbiin gaafa waltajjii siyaasaa irraa baate afaan qawwee seente. Obvious kana 2018 osoo wanni kun hin dhufin dura kamanaasaa turre ni yaadatta. Amma rakkoon maal biyya sanii qawweedhaan yaalame. Abiyyiis qawweedhaan cabsuu yaale hin taane jechuudha. Kanaaf maal ta'e maddoota aangoo garaagaraa bakka adda addaatti maddee biyya akka malee laaffisee deemaa jira. Siyaasni hariiroon siyaasaaf waraanaa kana
siyaasa badeetu waraanatti nama galche. Ammallee biyyattii wal waraansa keessaa baasuu kan barbaadamu taate falli guddaan dirree siyaasaa bal'isuu dubbii biyyattii atakaaroo biyyattii wal dhibdee gartuulee adda addaa jiru afaan qawweetirraa gara dirree siyaasaatti deebisuu gaafata. Dirree siyaasaatti deebisuudhaaf immoo humnoota namootaa fi sababoota gufuu ta'an kanarraa kaasuudha gaafata jechuudha. Gara dubbiin eessatti badde anaaf yoo yaadatte durumaa'u gaafuma isa gara fuulduratti fidan xiinxalaan mataa kiyyaaf kaa'ee hin qaba. Abdii qabaachaan turre haa ta'u garuu let's try yaaluu qabna yaada jedhuun hedduu yaalame. I was never surprised jechuun jalqabarraa kaasee isii hoggaamma akka inni akka hin dhufne tattaaffiin godhamaa ture gaafa milkaa'uu dhabu maybe eegaan gootti dhufe namni kun at least haga dandeenye karatti deebisuudhaaf balaa ni shakkinu san akka hin geessineef yaalamuudha qaba. Kun immoo ana qofaa miti namoota hedduudha waan kana kan yaalaa ture. Booda adadumaan dubbiin badaa deemte malee anaaf yeroo kanatti abdii fudhadhe kan jedhu hin jiru. I was always less than half. I was cautiously optimistic yeroo tokkotti. Maybe carraa qabaanna kan jedhu tattaaffii adda addaa godhaa turre. Ifa miti. Dhuma kanarratti garuu fakkeenyaaf erga dhaabee tarii lolli kun waa barsiisee ta'a. War has a humbling impact on people. Lolli kun jeequmsi hamaan keessa seename kun tarii qalbii akka horatu godhee ture. Godhina akka jedhuun maybe yoo kanarratti katumsinu taate yoo dhiibbaa irratti godhuu baanne nagaa kanarratti humnoota qawweedhaan wal lolaa jiran kana wajjin araara akka buusuuf yaalii godhaa turre. Walgahii Taanzaaniyaa lammaffaa booda ifa ta'e wanti araara akka hin barbaanne ifa naa ta'aa deeme. Booda garuu gaafa battee ajjeesanii akka episooditti yoo fudhatte gaafa battee ajjeesan clear ture waan tokko kun akka namaattis akka sirnaattis sirna fayyuu hin dandeenye sirnaa fi nama qalbii horachuu hin dandeenye akka ta'e jala muree godhadhe jechuudha. Galatoomii Jawaar wanta kan biraa tarii yeroo waa'ee siyaasaa kaafnu hin jiraata gara fuulduraatti fageessinee haasofna. Amma waa'ee gaaffii sabootaa yennaa fudhannee ilaallee rakkoo bilbiltuun harkaanu qabaattus gaaffiin sabootaa achuma jiraatu sila kaaftee sabboonummaan sadarkaa guddaarra ga'eera jettee amantaatis. Kan Oromoos akkuma kanaa keessumatti sabootee warri cunqurfamoon warri kaanis akkasuma amma sabboonummaan Amaaraas akka kana baay'eedhatu jabaatee jira. Wantoonni kun akkuma ta'e argite iyyuu warraaqsa 1974 booddee adadaan wanti daddarbatamte wanti xixiqqoon ta'aa turteetti 1991 booddee immoo kunoo naannoo uumuun kuni waa'een afaanii waa'een aadaa aangoon dhaqee harka uummataan galin malee sirni dimokiraatawaan hin dhalatin malee wanta bara nugusaa ture sanarraa karaa dheeraa deemeera jechuukooti. Garuu mufannaan jiru amma baay'ee sadarkaa guddaarra wanta ga'edha. Namichi amma aangoorra jiru kuni Abiyyi kana ilaalcha keessa galchuu manna garuma waraanaatti dhiibuudha akkuma sileetti hin danda'amne garuu. Maaliifan kana sii kaasaa waa'een gaaffii sabootaa amma rakkoo bilbiltuu waa'ee diinagdee waa'ee nageenyaa nu haa qabu malee ammayyuu waan iddoodhuma isaa jirudha siin jechuu kooti. Iddoo garagaraatti yeroo haasoftu keessumatti yeroo macaafa eebbisiisuuf haasoftu waa'ee gaaffii sabootaa kana xiqqoo waan irraa hiiqaa jirtu waa'ee isteetii sanaa waa'ee Itoophiyaa duwwaa waan haasoftu fakkaata. Gaaffii sabootaa irraa xiqqoo achi hiiquu waan barbaadaa jirtu fakkaata. Gamaagamni kun dogoggora moo sirriidha Jawaar? Look, gaaffiin sabootaa eenyu gaafatta? Gaaffiin sabaa isteetii gaafatta bar biyya gaafattami. Gaaffii sabootaa hoggaa jennu isa negative and positive rights. Wanti ati gaafattu positive right mootummaani sirni waan naammalu narraa hir'isee waan naa guutuu qabu naa guutuu hanqateedha. Gaaffii afaanii yoo fudhatte afaan kiyya akkam fedhetti akka hin guddanne na dhoorgee eenyu gaafatta?
Steetii gaafatta. Gaafiin sabootaa steetiidha gaafatama. Sirnicha gaafatta jechuudha steet. Amma sirni hin jiru. The state has practically akka malee laaffattee jirti. Steetiin yeroo ammaatti sirni xaa'oo raabsuu dadhabe. Sirni gargaarsa raabsuu dadhabe. Sanuu haga jirtu immoo humna waraanaa qofaan raabsu caasaan bulchiinsaa jalaa diigame. Plus ammoo nama steetiin maal akka ta'e sirna mootummaa jechuun maal akka ta'e addaan hin baay'ine. Abiibar biyya waggaa jedhamu suuqii badaratee gaafa ijoollee shigiree leelmee waan jedhamu tokko gurgurra turre shigiree fi leelmee bitattee harka qabattee gabaa keessa fiidee narraa bitaa jetta. Fundamentally the difference between state and private property addaan baasee ilaalu kan jechuudha. Bakka hoggansi akkanaa jirutti bakka humni sirnaa diigamee jirutti laaffatee jirutti gaafii gaafachuun it's senseless. Maaliif sirna gaafii sirni durii bare sirni dargis haa ta'u sirni wayyaanee deebisuudhaaf dandeettii ni qaba. Fedhii dhabe malee akkasiin fedhii dhabe bara. Kammaa bar dandeettis fedhiis hin qabu. Nan deebisa osoo jees deebisuu hin danda'u. Maaliif kappaasitiin deebisuudhaan jiru. Kappaasitiidhaan gaafii deebisuu hin jiru. Maaliif kappaasitiin ilaalchaa kan sammuutis hin jiru, kan caasaa fi kan tarsiimootis hin jiru jechuudha. Haala kana keessatti dursi kan kennamuu qabu dura biyya akka biyyaatti dandeettii gaafilee kana deebisuudhaan deeffattee akka horattu. Har'a gaafiin guddaan uummanni sun qabu waa lama. Uummanni biyyanii. Tokko gaafii nageenyaati. Bahee galuu hin dandeenye. Lama gaafii dinagdeeti. Ilmi namaa bilisummaa ni barbaada. Dimokiraasii ni barbaada. Gaafilee adda addaa akka deebi'aniif ni barbaada. San garuu ka barbaadu dura nagaa yoo qabaateedha. Lammaffaa yoo nyaatee buleedha. Steetiin Itoophiyaa amma jirtu ilma namaatiif lammii ishiitiif lamaan beezik ta'e kana ka gaafii mirgi barsiisaa fara dhufa. Existential question kan jennuun gaafii bayanii galuu gaafii nageenya fi gaafii nyaatanii buluu deebisuu hin dandeenye. Deebisuu immoo fedhii qofa dhabuu osoo hin ta'in dandeettii hin qabdu. Dandeettiin sun immoo guyyaa guyyaan laaffataa deemaa jira. Guyyaa guyyaan nama waa'ee kitaaba waggaa sadii na fakkaata waggaa hidhaa bahu. Gaafa Itoophiyaan turtee fi waggaa waa'ee kitaaba haasawuu eegalu kan maatii haasoftu turtee fi ta'arra jirtu laaftuudha. The state capacity is declining day by day. Kanaaf dursi kan kennamu qabu biyyattii sirna yeroodhaaf seef godhanii sanboota gaafilee sanitti deebi'uu. Mammaaks yeroo adda addaa fayyadamaa ture. Maal mataa jirutti ruufa maranii bakka mataan babbaqaqee jiru kanatti gaafii ruufaa yeroof hin barbaachisuu miti. Ni barbaachisa yeroof garuu tursiisanii sanatti fuulleffatuu qabanidha. Ayyee Jawaar mataan jiraatu malee wanti itti maran hin jiraatu. Rakkoon amma jirus mul'ataa waan ta'eef sanarratti wanti namni wal gaafatu hin jiru. Wanti ani kana si gaafadhee fi atumtiyyuu Oromoodhaaf advocate goota kanaan kaate kanaan beekamtaa sin jechuu gooti kanaan dura. Rakkoon amma jiru kun salphataa deema haa jennu iddoo tokko geenyee gaaffiin kun deebi'uu waan irra jiruuf jechuudha. Ati gaaffii sabootaatti ammayyuu namantaa Jawaar. Jechuun koo sana diddaa miti. Sana fudhachuu diddaa miti. Fakkeenyaaf gaaffii Oromootiif advokeetii gochuu ammayyuu itti fufuuf fedhii qabdaa itti amantaa ammayyuu. Ittaana siyaasni yeroo wajjin jijjiirama. Rakkoon Oromoon har'a mudatee fi rakkoon Oromoon gaafa fi ati dardara taanee rabadoor irraa haasofnu mudatee adda adda. Gaafas tokkoffaa sirna gita bittaa warra biraatii irratti qabsaa turre. Har'a hattuu gantuu nu keessaa bahee irratti qabsoofna. Gaafas sirna abbaa irree cimaa
nama cafa gurratti qabsoofna. Har'a sirna abbaa irree ta'uu dadhabee sirna darree ta'e irratti qabsaa jirra. Kan qofaa miti. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Siyaasni Oromoo 2018 booda bakka seenee qaba. Kunis maali? Roorroo fi miidhaan sirnoota duraa jalatti irratti raawwatamaa turan ni dabalan. Malee hin hir'anne. Gara biraatiin immoo murni maqaa Oromootiin aangoo qabate maqaa Oromoo jala dahatee saboota biraa miidhaa jira. Saboonni biraa immoo sirna kanaan akka sirna Oromootti ilaaluudhaan hariiroon Oromoo fi saboota biraa jidduu jiru akka malee miidhamee jira jechuudha. Kun dho'isaan waan bira dabarru miti. Warra yeroo dheeraadhaaf wal atakaaroo qabnu humnoota Amaaraa fi humnoota Tigraay qofa osoo hin taane humna Somaalee wajjin jidduun waan fiixan baasuuf karoora hin qabne jecha dhimma bishaanii kanaan walitti nu buuseera. Biyyoota ollaa fudhannu Jibuutiidhaan walitti nu buuseera. Suudaaniin walitti nu buuseera. Maaliif murnoota Suudaan wal lolan keessaa tokko wajjin saayidii fudhachuudhaan Suudaaniin walitti nu buuseera. Eertiraa wajjin utaalaa ture amma immoo gara diinummaaf gara lolaatti nu geessaa jira. Uummata kanarratti diina akka malee hammeessee jira jechuudha. Kanaaf akka hoggansa Oromootitti kana uummatarraa faccisuun baay'ee barbaachisaadha. Kana sirreessuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf dhimma Oromoo qofarratti fuulleffannee yoo kan deemu taate rakkoo lamata mudateen jedhee barma Oromoon. Ajjeechaaf buqqaatii miidhaa Oromoo irra jiru kana falmaa badii maqaa Oromootiin biyyoota uummatoota biraa irratti godhamullee yoo ofirraa kan hin faccifne taate rakkoo dabal. Biyya sanitti akka Oromoo kan miidhame hin jiru amma. Akka Oromoo kan miidhame hin jiru. Oromoon immoo akka ammaa miidhamee hin beeku. Dur ni ajjeefaman isaa ni hidhama. Har'a dachaadhaan ni saama ni hidhama. Ni buqqaa. Maqaa isaatiin immoo saboota biraa tuttuqanii amma warruma kibbaa furan warra wajjin cunqurfamaa ture. Zooniilee jiran naannolee jiran hunda irratti hattuu walitti qaqqabanii irra kaayanii ummatoonni aanaas godinas jiran ummata kibbaa keessa jiran kun hattuu kana kan irra kaayee mootummaa Oromooti jedhanii ilaalu. Kanaan ummanni abdii guddaan duraa qabu ture. Ummanni gaafa Oromoodhaa dabarte naa dabarti jedhu sun har'a Oromooleen akka abdannee miti inumaa'uu isaanis akkuma warra duriititti hattuu fi waslaattaa filanii nurra kaayanii nu saamsisaa jiranii. Yaada jiru uummanni kana faccisuudhaaf Oromoofis qabsaa'uun saboota biraafis wajjinis qabsaa'uun essential Oromoodhaaf. Akka maqaama qabsoo Oromootitti ilaalan. Har'a saboota biraatiif dubbachuun saboota biraa wajjin qabsaa'uun qaama qabsoo Oromooti. Maaliif maqaa poolitikaa keessatti maqaan baay'ee barbaachisaadha. Narrative is very important. Har'a Afrikaa keessatti, Biyyoolessaa keessatti, addunyaa keessatti maqaan Oromoo akka malee badee jira. Yaadatta bara nuti qabsoo irra turre wanni jedhamaa ture Oromoon qabsaa'ee waa fiduu dandeenyedha. Hagamtu akka nu madeessaa ture. Oromoon miliyoona 50 ta'ee maal ta'ee tokkoon ta'uu qabsaa'uu hin danda'u qabsoo fi agarsiifne. Har'a immoo maal wanni jedhamu? Oromoon abiyyiin safarame beektaa? Uummanni tokko beektaa hoogganaan safarama. Hooggansi tokko calaqqee uummata saniiti. Darrina laafina abiyyiin har'a ololli Oromoo irratti godhamu maali? Oromoon biyya bulchuu dadhabe. Oromoon uummata wal ficcisiise. Oromoon ifiis wal fixe. Uummata kaaniin wal fixe. Oromoon madda jeequmsaa naannoo sanii ta'e. Let's admit. Itoophiyaan baroota amma duraa irratti anchor state utubaa nageenyaa naannoo sanii jedhamtee ilaalamtu turte. Amma Itoophiyaan jidduusi of keessaa nagaa dhabde, Oromoo keessa nagaa dhabde, saboota jidduu nagaa dhabde, ollaa wajjin nagaa dhabde. Sirna nagaa Oromoo dhabsiise, Itoophiyaa dhabsiise, ollaa san dhabsiise kan mataa eenyu dura ta'a? Abiy immoo akkamiin ilaalama? Akka hoggana Oromootti ilaalama. Koleentu yeroo nuti beelarra turre, lagannarra turre dhufee waan morminee turre kontekstii isaa sirriitti hin baafne namni. He said something very important.
Oromoon haala gatu malee ummatoonni biroo kan biyya kanas kan ollaas kan addunyaas sirna kana akka sirna Oromootti ilaalu akka mootummaa Oromootti ilaalu badiin mootummaa kana hundi Oromoo irratti maxxanaadha. Kanaaf qabsoo amma goonu keessatti miidhaan Oromoo irra ga'us akka dhaabbatuuf miidhaan maqaa Oromoo dongorri badiin saamichi maqaa Oromoo jala dahatanii saboota biyya keenyaatii fi biyyoota ollaa wajjis godhamus directly Oromoo irratti dhiibbaa waan qabatuuf qabsaa'uu qabna. Wal keessa jiraa jechuudhaaf taana. Galatoomi Jawaar. Gaaffii tokko duwwaasi gaafadheetanii waa'ee Eertiraatii fi waa'ee lola amma duumessaa jiru fakkaatuuttanii si dabarsa. Egaa waa'een Abiyyi isuma ati beektudha. Oromiyaa keessaa dhufuunsaa homaa gaaffii hin qabu. Saboonnis akka tamma jette kanatti ilaalanii ta'uu mala. Garuu nuyi akki nuyi itti ilaallu waan kanarratti qooda waan qabu natti fakkaata Jawaar. Namni akka inni itti ilaalu waan tokko ta'e nuyi akki nuyi itti ilaallu warri keessumatti Oromiyaan akka inni itti wanta kana ilaalu inni miidhame akka inni itti waan kana ilaalu gidduu garagarummaan waan jiru natti fakkaata. Namni inni fagoodhaa ilaalu Oromiyaa keessaa ba'uusaa qofaa beekee akkas nu gootanii jechuun jiraachuu mala. Oromoon immoo waan miidhamaa jiru atuu jette hamma isaa kan miidhame hin jiru, hamma isaa kan luuzii godhe hin jiru. Dura namicha kana fidanii asiin ga'uu irrattis qabsoo godhame irratti kan miidhame Oromoodha. Ammas immoo kan miidhamaa jiru Oromoodha asiin jechuudha. Kanaaf garagarummaa waan sana gidduu jirtu itti gaafatamummaa isaa nuyi fudhachuuf Oromoon idaatirra jira jettee yaaddaa jechuudha. Distinction isaa maayinni namichi Oromiyaa keessaa dhufuunsaa dhugaa ta'eetu jiru. Saboonnis akka kanatti yaaduun isaanii tarii warri biyya alaas akka kanattiin yaaduu danda'u. Garuu nuyi ofii keenya akka nuyi itti yaadnu kan biraa waan ta'eef idaa kana fudhachuudhaa fi dhiisuu gidduu maanni distinction hin jiru Jawaar. Distinction sun hojiidhaan kan ifa ta'u. Hojiin lama wal faana hojjetamuu qaba. Tokko miidhaa sirni kun uummata keenya irraan ga'u saaxilu. Akkaataa warri biraa hubachuu danda'u. Perception matters. In politics, perception matters sometimes even more than reality. Kanaaf reality Oromoo keessa jiru san akkaataa perceptionii warra biraa jijjiiruu danda'u, hubannaa warra biraa jijjiiruu danda'uun dhiyeessuu barbaachisa. Tokko hojiin tokko kana. Kan lammaffaa madaa fi mudaa sirni kun Oromoo jala dahatee ummatoota biraatirraan gahuufis dhugeeffannoo simpatii agarsiisuu barbaachisa. Maaliif ummatoonni biyya sanii kan lolli irratti labsamee lolaan daaramu kan dirooniin fixaa jiru qofaa miti kan laaluu qabnu. Bakkuma silaa nagaa qabnu haa fudhannu. Kibba Itoophiyaa kan yoo fudhanne hanni saamichi dhiittaan mirga namaa har'a jiru dur hin turre. Eenyu kan godhu bulchitoota isaaniiti. Bulchitoota kana uummanni akkamitti ilaala? Silaan filannee nu filate hin filannee baroota filate situ filatee jettaan. Uummata kana gubbaa Abiyyiin bulchaa hanga bulchaa anaatti isa durra kaa'e uummata kanarra. Distinctionii kana sirriitti kiliir godhanii agarsiisuu barbaachisa jechuudha. Rakkoo isirra gahaa jirtu ni hubanna. Rakkoon tun nurras gahaa jirti. Namni fi sirni rakkoo kana isinirraan gahaa jiru bakka nun bu'u look isin daranuu miidhamaa jirra. Kanaaf waltaane sirna nuufis ta'u isiniifis ta'u jaaruu qabna kan jedhu irratti irra deddeebiidhaan hojiidhaan agarsiisuu barbaachisa. Rakkoo teenya qofa himannee teenyas waan rakkoo isaanii arginee fi teenyuma qofa irratti fuulleffannetti fudhatu. So maal godhuu qabna? Rakkoo nurra ga'us hima rakkoo isaanirra geetus balaaleffachuunii fi itti gaafatamummaa san immoo akkuma jette abbaa waan san raawwataa jiru irratti gagoota inni godha. Jijjiirama argaa jirra barra. Sirni kun maal barbaada? Sirni kun yoo ilaalte amma beeki uummata Amaaraatti fayyadamaa humnoota siyaasaa Amaaraatti fayyadamaa tureet ammas Oromootti fayyadamuu barbaada. Gaafa nuuf humnoota Tigraay rukutuu barbaadu Itoophiyaa guddittiin deebisa. Dhiphoota kana nan barbadeessa jedheeni sochoosee
ibidda hamaa keessa galche. Dirreetti facaasee lolatti banee jechuu boodarra. Amma immoo nuti dhufeet kun mootummaa Oromooti. Yoo mootummaan kun deeme balaa isinitti dhufu uummataan jedhu. Akkuma mucaan jee balaan kanarra jaaleen dhufu. Wantoota tokko waan biyyoota biraatti ta'e ilaaluun barbaachisaadha. Yakki maqaa saba tokkootiin hojjetamu yakkamaa san qofa miti kaanii hidhaa kafalchiisu. Yoo ganamummaan kaate irratti qabsooftee ummatoota biraa keessatti hubannaan gaariin akka uumamu hojjetteen alatti yakki sirni abbaa irree tokko yookiin immoo namni abbaa irree tokko maqaa saba tokkootiin uummata tokkootiin raawwatamu gaafa sirni abbaa irree ni kutaa bara. Gaafa dubbiin hammaatte Abudaabitti galaa biyyi gaafin hin jiru. Gaafas idaan uummata kanatti dhufa. Kanaaf idaan kun akka dhufne rakkoo nurra ga'us bifa sirna qabuun uummatoota biraa hubachiisa. Rakkoo uummata biraarra gahuufis naatoo fi dhugeeffannoo kennaa hubannaan isaanii bifa sirrii ta'een qixa sirrii ta'een akka qabaatan gochaa deemuu barbaachisa jechuudha. Hayyee Tigraay lafa inni itti deebi'ee argaa jirta Jawaar waraana waggaa lamaa booddee deebi'ee ammas lolli kulkulee jira. Dhoksaa tokko malee Abiyyi guyyaa muraasa fuuldura sodaachisa waraanaa ergee jira. Sana duwwaa miti gama Tigraayinis gaafa laaltuu harca'iinsi keessoo akkuma jiru tumsa garagaraa alaan tolfachuun hin mul'ata. Maqaa sabaa haa jedhamu malee walta'iinsi wayii wanta hidhataa jiru fakkaata gama Eertiraatiin. Egaa waraanni waan asa deemaa jiru fakkaata. Kanaaf hiriirri humnootaa amma jiru kuni isa dura yeroo waraana Tigraay jirurraa baay'ee adda ba'eera jechuudha. Warri kanaan dura wal ta'anii Tigraayin lolan bittinnaanii gama kan biraa goranii Abiyyitti achi as deebi'uutu jira. Rakkoon Oromoo kan ati beektu keessaaf alatti jechuudha. Haala amma asa deemaa jiru kanatti keessumatti waa'ee lola Tigraay ilaalchisee tarii immoo akkuma propagandaan afuufamaa jiru galoo galaanaa Yamaalii yoo jedhanii akkuma haasa'amaa jiru lolli kun yoo Eertiraas hin dabalata ta'e. Maalidha ejjennoon warra Oromoo hoogganuu kan ta'u? Kunuunti bar siyaasa wallaalummaa maqaa abshaalummaatiin oofuu kan hunda fide. Yaadattami siyaasni shiraa fi abshaalummaa jedhanii gaafa oofan san. Duruma gaafa Eertiraa wajjin araarri bu'u kan wal lole dur Shaabiyaa fi Wayyaanedha. Itoophiyaa fi mootummaan Itoophiyaa fi sirni mootummaa Itoophiyaa fi sirni mootummaa Eertiraa kan wal lole wal dhibdee humnoota siyaasaa ollaa turaniini. So araarri waaraa akka dhufu jara kan araarsuu barbaachisaa. Shoorri mootummaa federaalaa keessattuu kan Oromoon hoogganamu kan ta'uu qabu ture. Humnoota kan walitti araarsuu fi hariiroo isaanii dhaguu ta'uu qaba ture. Garuu siyaasni abashaalummaa dhufteet waliin dhoofnaa jedhan. Waliin dhoofnaa akka feene ittiin taphanna. You know, when you think you are the smartest kid in the corner, there's always trouble. Okay? Akka yaadetti carraa guddaa ture bar nagaa buusuudhaaf humnootaan Wayyaaneen aangoo gadhiiftee laaffatteerti. Humni Eertiraas qoqqobbii yeroo dheeraa booda hedduu laaffatee ture. Humnoota kana walitti araarsuun biyyoota lamaan jettuun immoo araara waaraa buusuun ni danda'ama ture. Kun garuu maal gaafataa? Siyaasa bilchina qabu, siyaasa fageessanii yaadu, if bira dabarsanii akka biyyaatti yaadu, biyya akka suubbadareetti osoo hin ta'in biyya akka biyya guddaatti, biyya miliyoona 120tti fudhachuu har'a qofa osoo hin ta'in waggaa 20-30 har'aa yaaduu gaafata ture. Kana yaaduu dadhabuutu amma uumame. Lolli Tigraay godhame, lolli Tigraay sun hafuu danda'a ture. Godhame. Sammuu Pirootooriyaa waggaa mallatteeffamu 4 ta'anii wal lolanitti 2 ta'anii araaramuu yaalame. Wanti akkasii akkamitti ta'a? Wanni amma hariiroo warra kaabaa maal jedhamu kun bu'aa hojii Abiyyiif garee saniiti. Dhiibanii wal taasisan. Amma
namni waan tokko hubachuu danda'uu qaba. Hogganoota biyyoota lamaaniitiif amma is an existential question. Tokko na balleessee aadaa, kun na balleessee aadaa akka hin banneef guuza yaammataa deemaa jira. Lolli waan dhufaa jiru fakkaata. Gama lachuun raawwanni agartu, lolli dhufaa akka jiru kan agartu. Gama keenya gama biyyi yoo fudhatu taate fakkeenyaaf wantoota amma torban lamaan dabre kana godhame yoo ilaalte torban lamaan sadeen dabre kana tokko na haleeluuf deemanii naa beekaa jechuun hojii dippiloomaasii dippiloomaatatti himamee jechuudha. Kuni yeroo lolli eegaluu deemu dursitee hojii dippiloomaasii lola gaafa eegaluuf deemtu hojii dippiloomaasii kan tolfadhuudha. Kan biraa Oromiyaa keessatti bulchitoota aanaa kaabinee aanaa guyyaa 40 ammoo maaliif leenjii waraanaa seensanii turan jechuudha. Yaadni isaa maali? Raayyaan ittisa biyyaa Oromiyaa keessaa ni ba'a. Amaara keessaas humna farra lolaa fi milishaa hedduu leenjisan. Kanaaf waraanaaf qophaa'ee akka jiran kan ilaalaa jirru jechuudha. Garamitti ba'a waan of ilaallu, waan gara fuuldura ilaaluuf deemnu. Yaadni abii namootatti himaa jiru akkuma baay'ee dugaleessatti agarru leadership decapitation goona. Hogganoota kana dirooniidhaan fidnee ogguma san daaraa goona kan jedhudha. Ni milkaa'aa fi milkaa'uun kan waliin ilaallu ta'a. Garuu sun milkaa'uu baannaan wal waraansatti seenama. Wal waraansatti yoo seename akka amma inni waadaa galutti akkuma gaafa amma Tigraay fi booda san dura immoo gaafa wal lolu torban lamatti fidnadha. Ammas kan jedhamaa jiru torban lamatti Isaayyaas garagalchine galaana diimaa qabannee mootummaan ta'u Eertiraarra keenya deebinaadha amma kan jedhamaa jiru. Wanni nama keenya gorsu gaafa namni tokko ani deadlaayinii kana ta'e yeroo ammanaatti waraana mo'adha jedhee waraanatti deemu uduwachuu eegale yeroo san irraa fagaachuun barbaachisaadha. Maaliif lola guyyaa eegaltu murteessita malee sanuu yoo carraa qabaatte. Guyyaa fi haala itti xumurtu murteessuun baay'ee ulfaataadha. Lola kanatti yoo deemame humnoota baay'eetu keessatti hirmaata. Fakkeenyaaf Suudaan qaama lola kanaati amma. Maaliif? Warri isaaf jennuun kan gama Burhaan jiru, warri Eertiraa wajjin jiru, humni waraana Tigraay achi keessa jira. Warri RSF jennuun kun immoo asiin Abiyyi wajjin jira, gargaarsa warra Imireetiin, jarri kun immoo Ijiptii fi Saawudii warra biraa qabatanii deemu. So naannoon kuni dirree wal waraansa biyyoota humnoota Itoophiyaa keessaa qofa osoo hin ta'in biyyoota ollaa mara kan hirmaachisu. Akkasumas immoo warri fagoo taa'ee naannoo sanitti olaantummaa horachuudhaaf wal dorgomaa jiru kan Gaazaa irra rafu ta'a. Riilii Oromoodhaaf Itoophiyaadhaaf amma kanaa kan barbaachisu. Gaafii galaanaa yoo faafte galaanni akkasumas ni barbaachisa. Garuu waan barbaadde hunda gaafuma barbaadde miti fudhachuudha deemtu. Haala qabataa humna keetii, haala qabatamaa addunyaa. Humna kee egaa jennu humna waraanaa kee, humna diinagdee kee, humna hawaasummaa kee. Laalteet jabina dippiloomaasii kee. Har'a Itoophiyaan ka diinagdee fi waraanaaf kam kan laallee jirra. Diplomatically is an isolated country. Nama BRICS wajjin waan tokko waggaa agarsiisnu. BRICS keessaa biyya meeqan gadi bahee gaafa inni Somaalilaandii walii galtee seenu. BRICS keessaa biyya meeqatu dhufee Itoophiyaa bira dhaabbate? Zero. Maaliifi? Dantaa nuuf qofarraa kan qaban. Dantaa haala naannoo keenyaatii fi addunyaarraas qabu jechuudha. Kanaaf haalli amma deemu kun hedduu yaaddessaadha. Yoo rabbi uummata keenya biyya san kan baasu taate malee carraaqqii nu warri hafnes goonuun yoo waa madaqsuu kan dandeenyu ofirraa maysuu kan dandeenyu taate malee balaa hamaatu deemaa jira. Ayyee kanuma irratti dabaltee akkati yaada kee kennattu kan hin barbaadu Jawaar waa'ee Oromoo kaafneerraa. Lolli yoo ka'uu baateyyuu wanti Oromiyaa keessa jiru isa Abiyyi irratti hojjete wanta baay'ee kaafnee haasa'uu dandeenya. Garuu wanti suni dhiibbaa baay'ee waan uumedha. Atiyyuu hin beekta keessa Oromootti waan dhalate. Abiyyi yeroo dhufurraa eegalee itti hixxees waan argite hin qabaatta jedheetan amana.
Fakkeenyaaf namoonni dhiyeenya kana dubbatan akkamittiin akka Oromoo Abiy adda qooduudhaaf hojii koo jedhee dubbatu akka inni tokko tokkotti hamatu namni Aliin illee dubbatee jira gidduu kana. Mee kana ilaalcha keessa galchadhuuti pirojektii godhatee Abiy Oromoo naannoodhaan tokko walitti buusu yaadattaal tokko galma tokko keessatti walitti qabee waan inni jedhu nu dhufaa jiru naannoodhaaf amantiidhaan nu qooduu fi kan jettu. Garuu qabatamaatti waggoota 7 darbe keessa kan Oromoo adda qoode tokko naannoodhaan ijoollee ijaaree aangootti kennu, tokko horii kennu, warra kaanitti kaasuu, tokkotti hamachuu, maqaadhuma afaan Oromoollee ciigga'uudhaan afaan Oromoo keessatti kan hin beekamne afaan Gujii, afaan Baalee jechuudhaan dirree irratti dubbachuudhaan waan keessa Oromoo jiru baay'ee namichi kun miidheeraa siin jechuu kooti. Kanaaf harca'iinsa keessa Oromoo jiru waan inni hojjetee fi toora siyaasaa jiru immoo ilaalcha keessa galfadhuuti hiriirfamni siyaasaa keessa Oromoo jiru akkamiin walitti itituu danda'a? Miidhama hamma kana booddee maa inni ilaalchi kee Jawaar? Jecha faranjii tokko jira beekta. Namoota muraasa takka agartuulee muraasa yeroo hamma tokkoof sobuu doongorsuu dandeessa. Yeroo mara nama maraaf agartuu mara sobuuf doongorsuu hin dandeessu. Tooftaaleen nama waliin dha'uu gartuulee waliin dha'uu kun jalqabarra eenyummaan kee hojiin kee gaafa hin beekamin hojjechuu danda'a. Eega namuu sobamee doongorsiifamee gubatee miidhamee booda hin hojjetu namni dammaqee jira jechuudha. Oromiyaa keessa amma kun hubannaa gahaa jira. Adeemsi akkasitti nama waliin qoqqoo hojjetee ture bara 2018 2019 20 haga 21tti hojjetee ture amma hin jiru. Maaliif namni hubatee jira. Lammaffaa rakkoo adeemsi akkasii sun rakkoo biyyattii rakkoo akka dhuunfattis akka qeettis rakkoo hamaa keessa waan seensiseef maali gubannaa markaa hubataatu argamu maal jedhan namni hubatee jira. Oromoo keessatti qofa miti. Saboota biraa jidduutti yaaliin akkasii dur hojjetaa ture hin hojjenne amma. Amma humnoota warra Amaaraa kana yoo fudhatte dura waggaa jalqaban geerarsa farra Oromoo hedduu gaggeessaa turan. Amma sun dhaabateera. Because they have realized. Tigiroota fi Amaarota jiddattis akkasuma. Amma dheengadda warra Walaayita warra Sidaamaa kan walitti buusuudhaaf dura kilabii Walaayitaa tokko deeggartoonni akka seeneen cafaqaa oolan. Torban lama booda immoo dhufaniitti waancaa warri Sidaamaa mo'ate san warra Walaayitaa kennin jedhan. Waggaa 5 dura bifa akkanaatiin uummata sana akkatti wal fichiisanii yaadatta hawaasaa fi Sooddoo irratti. Har'a bishaan takkittiin hin jenne. Bishaan takkittiin. Nan. Inuma maal godhe? Wal ta'ee himannaa fi irratti himachuudha deeman. Dirree Dhawaa irratti Somaaliif Oromoo kan walitti buusuudhaaf waggaa darbe kan hedduu yaalaa jiran Dirree Dhawaattis, Moyyaaleettis, qarqara kan hunda irratti. Warri isaan nuni jedhanis hedduu isanii Somaaleen Oromoo fitte, Oromoo Somaalee fitte. Maal uummanni biyyaa wanni sun akkamitti akka hojjetaa ture yoo yaadatte 2018 nama uummanni dammaqee wal ta'ee guma walirraa baasee dubbii walirraa fixatee caala. There is war fatigue, there is conflict fatigue biyya sanitti. A tactic that drags on becomes a drag jan. Qabsoo wanni keessatti. Tooftaan yeroo tokko yeroo dheeraa fi deddeebitee yoo fayyadamte booda baasitti ta'a si fayyadu dhiise baasita. A tactic that drags on too much becomes a drag on you. So amma maali? Rakkoon amma fi murni sun. Murnallee jechuun dandeenyu ijoolleen naannoo isaa wanna gaarii horatanii jiru. Sirriitti beeku warra amma waan naaf ati xiinxallu kana dubbachuu sodaatan malee Shimallisis, Adaanachis, Damallaashis
ijoolleen Amaaraas, ijoolleen Somaalees hundi isaanii 99.9% xiinxala naafaati amma godhuu kan sirriitti beeku. It has ceased to work. Ajandaa sabummaa, ajandaa gosummaa, ajandaa amantii dura gaafite namni fileeraaf godheet wacaanii iyyaa wal lolaa wal ajjeesaa amma faarsee bulaa kana maallaqa itti kennanii maal godhanii ajandaa akka godhatu isaa waluna marsaa hawaasaa kanarra lafa irratti homaa waan dhaabjattu jirtu. Because akkuma reefsiin jee namoota gariif gartuulee garii yeroo amma tokko sobuu dongorsiiftee walitti buusuu dandeessa. Yeroo dheeraa dandeessa. Oromoo jidduutti mooraa qabsoo Oromootti dhiisii adeemsa tooftaati irratti waan adda addaa yoo ta'e malee wanni jiru. Oromoon bakka lama jira barri taanaan. Warra sirna keessa jiru aangoo achi keessa qabuu fi achirraa waa xiqqoo fayyadamaa jiruu fi warra sirnichi miidhaa jiru. Sunuu amma immoo lamaanuu sirnichi balaa itti ta'aa dhufaa jira. Kasilaa miidhamaa jiru duraanuu miidhama jala jira. Ministeerotaaf jeneraaloota sirnicharraa hanga tokko fayyadaman illee yoo taate amma sirnichi it has become more of a liability than an asset. Maaliif jiguuf akka deemu argaa jiru. Social base, political base isaa dhiphachaa akka jiru. Diinagdeen isaa laaffachaa akka jiru. Humni security isaa laaffachaa akka jiru. Humni dippiloomaasii sirnichaa laaffachaa akka jiru sirriitti beeku akka afaan hin jedhan kanaa miti. Amma sodaa keessa galaa jiru. Sodaan isaanii maali? Namichi kun nu qabee jiguu deema. Waan gamaan gamanaan bocannee harkaa qabanne tana fudhatee deemu deema. Kuffiseet waliin deema. There's a converging point irra gahaa jirra amma. Ati hayyootaa fi qabsaa'ota sirna ala jiran jetta. Warri sirna keessa jirus baafatanii dubbachuudhaaf tarkaanfii fudhachuudhaaf yaadnoo zeeriyyaat. Mariin naafatamma goonu kun walga'iin godhamnaan yeroo shaayirratti kanuma mareetama. Mana taaziyaatti kanuma mareetama. Charchitti kanan mareetama. Masgiida kanan mareetama qondaalota jidduutti. Gubbaa hamma gadiitti. Tarii namoota mootummaa deeggaran warra biyya alaatti dhufanii xiqqoo hubanne yoo taate malee consensus has emerged. Haalli kun sustainable miti. Nu caalaa immoo isaantu miis godha beeki. Akka dhuunfatti yoo fudhatte mormituunis ta'e hayyuun ala jiru akkasumas wanni luus godhu jiru. Sirni kuni adeemsi inni ittiin deemaa jiru kun qiletti waan geessuuf gaaf qiletti seene eenyu caalaa isaantu miidhama. Kanaaf maal haa goonu kan jedhu amma bar waa'ee laafina hammeenya sirna kanaa amma gaafiin yoo ilaalte amma waan ammatti asu jalatti gara keessanis warri amma miidiyaanis yeroo tokko dhufee dhukkee nurraa kaasu warri mootummaa kuni dhuunfaan qaamaan hoggaa agarru yookiin immoo hoggaa wal qunnamnu rakkoo isin jettan bar isin dura beeynaa rakkoo kan amma. Maal haa goonuu kana booda maaltu dhufaa hagayoom eeynaa kan jedhu gaafii jira malee kan biraa irratti Oromoo jidduutti dhiisiitii saboota hayyoota saboota biraa jidduuttis amma tooftaan waliin dhayanii jidduu waa buufachuusu nama boodan hojjetu. Wanti kana sii kaasee fi harca'iinsa amma jiru kana keessatti Oromoodhaafis dantaa isaa eegsifachuun wanta salphaa ta'aa hin jiru siin jechuu kooti. Akkamiin maaltu sitti mul'ata siin? Tokkoffaa toorri siyaasaa jiru tokko duwwaa miti. Oromoo keessaa akkuma beektu. Dantaa Oromoo kabachiisuudhaaf hammam hojjetamuutu raraata. Kun amma yeroo wanti abdii qaba jettee hojjetaa turte illee gaaddisa hooggansaa wanti jedhamu tureera. Waanumta akkasiillee amma hin jiru. Akkamiin wanta akkasii hojjechuu danda'a? Oromoodhaaf abdiin gaafuma namichi kun hin deema jedhamillee wanta keessoo kana wanti walitti harkisu, wanti toora tokkotti fidu hojii akkamiitu barbaachisa? Maanni yaada kee Jawaar?
yaaliin kaleessa akka inni hojjechuu baatus waan irraa barannee jira fakkeenya gaaddisa fudhadhu yaallee adda addaa. Even fakkeenyaa fi marii Taanzaaniyaatti marsaa lamaan godhame araarri yaani sun bu'uura baatus bu'aa irraa argannee jira jechuudha. Waan irraa barannee jira bu'aa siyaasaa irraa argamee jira. Gaaddisa irraas waan barannee qabna jechuudha. Akkaataan kaleessatti hin deemne yaadni isaa gaarii ta'us akkaataan hin deemne nama gaangee taatee wajjin hanna barbaadu turte yeroo sun. Wantoota tokko akkaataan itti hojjechaa turre tactical mistake ture. Kanaaf san sirreessinee hojjetaa jirra jechuudha. Wanni ani siifis uummataafis mirkaneessuu barbaadu tokko sadarkaa xiinxalaa irratti yeroo hedduu wanni an jedhu siyaasa hawaasa tokkootiif dura mataa walitti fiduudha. Jijjiirama jira waggoota baatii 5-6 dabre kan waggaa kana dabre kana keessa faffaciinsi sun irrataa yaadni namaa walitti dhufaa deemaa jira. Garaagarummaan taaktik adda addaa jiraatus amma sun dhibbataa deemaa jira. Hojiileen immoo duubaan hojjetamaa jiran wal hubunnaa bira dabarsinee ce'umsi maal fakkaata qaba kan jedhu wal jidduuttis wanti develop godhaa jirru bilcheessaa godhaa jirru jira. Uummatoota biyyoota keenya keessa wajjinis waan waliin hojjetaa jirru jira. San bira dabarree biyyoota ollaatii fi biyyoota fagoo naannoo san irraa dhiibbaa qaban wajji waggoota 4-5 dabre kan waan hojjetaa jirru jira. Arrii waan nama barsiiftu qabdii taana beeki. Amma gaafa qeerroo san 95% humna qabnu xiyyeeffannaa qabnu kamitti wayyaanee kuufifne ture miti. Amma humna keenya haga tokkollee taatu hojii dippiloomaasiitiif kennuu dhabuun keenya. Uummattoota ollaatii fi biyyoota ollaa akkasumas biyyoota fagoo wajji